Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bifa armaan dura baramee hin beekneen dhaabbilee amantaatiif lafa hiraa turuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsan. Aadde Adaanach ibsa yaa'ii mana maree magaalaa Finfinnee irratti kennan kanaan lafa bal'aa argachuudhaan bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan dursu hin jiru jedhan. Ortodoksiif iddoowwan 89 kan kennine yoo ta'u gamoon naannoo 4 kiiloo bara dargii mootummaadhaan dhaalamee turellee deebi'ee fi jira jedhan. Bataskaana Ortodoksiitiif walumatti erga bilisiginnaan aangootti dhufee lafti kaaree meetira miliyoona 1 ta'u kennamee fi jira jedhan kantiibaa Adaanach. Dhaabbata amantaa Islaamaatiif iddoowwan 85tti lafti kaaree meetira 200 fi 60 fi 938 ta'u kennamuu ibsan. Dhaabbanni amantaa waldaalee warra wangeelaa iddoowwan 47 lafa kaaree meetira 98 fi 290 fudhachuu ibsan. Dhaabbanni amantaa Adventistii immoo iddoowwan 3 lafa kaaree meetira 6,000 fi 812 kan fudhate yoo ta'u Kaatolikiiwwan bakkeewwan 3 kaaree meetira 7,700 fudhatee jira. Tibbana abbummaa lafa Addabaabaayii Masqalaa irratti Atakaaroon kantiibaa fi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti kan ture yoo ta'u ibsi kantiibaan kennan kunis bu'uurri isaa kanadha. Sanadii pilaanii magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaa kan uummataa ta'uu ibsaa kan jedhan Aadde Adaanach dhimmichi waan Atakaarotti nu geessu miti jedhan. Gaaffii fi Atakaaroon abbummaa Addabaabaayii Masqalaa ilaalchisee ka'us karaa seeraa fi sanadoota jiraniin bu'uura godhachuudhaan furamuu qabaa jedhan. Magaalaa Finfinnee keessatti lafa bifa seera qabeessaan dhaabbilee amantaaf raabsameen alattis saamichi lafaa maqaa dhaabbilee amantaatiin raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Amantaa da'oo godhachuudhaan lafti namoota dhuunfaa fi gareewwan garaagaraatiin saamamaa turee jira. Saamicha lafaa maqaa dhaabbilee amantaatiin raawwatamu kanaan alattis qondaalonni mootummaa fi qaamoleen murna aangoorra jirutti dhiyoo jiran lafa qabeenya uummataa ta'e saamicha garaagaraa irratti raawwachuu ragaaleen ni mul'isu. Saamichi lafa uummata Oromoo irratti maqaa garaagaraatiin raawwatamu kun qabsoo Oromoo diddaa maaster pilaanii hordofee dhoo'eef sababa ijoo ta'uu kan beekamu wayita ta'u erga bilisiginnaan gara aangootti dhufe ammoo kan yeroo kamuu caalaa hammaatee itti dhufeeti jira. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 89 ቦታዎችን ሰጥተናል። 4 ኪሎ ያለውን መንትያ ህንጻ በደርግ ዘመን የተወረሰውን እንዲመለስላቸው አድርገናል። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለሚቴኛ መነሂዳ ሱድ አረቢያ ኬሰቲ ከረከቻ ጅራኒፍ ሰገሌኒንታ ዲሚሳኒ ዲመኪኝ ሲኢላለተኔ ኢላለት ሁንደ ኬኛውን ኢላለት ድርቀመ ነሙማት hundi keessanuu sagalee taafi warri ilaamaa sagalee hin ta'iniif bikka jirtanitti warri afaan ingiliffaa beekan afaan ingiliffaatiin warri afaan arabiffaa beekan afaan arabiffaatiin kara hundaanuu sagalee taafi akka salphatti ilaalina lammiin keenya dhumaa jira ilmaan daa'imman dhumaa jiran hundi keessanuu bikka jirtanitti akka sagalee taataniif isin kadhadhaa galatoomaa ulfaadha. Mootummaan lubbuu lammiilee manneenidhaa biyyoota Arabaa keessatti dararamaa jiranii baraaruuf dirqama qaba. Dhimmi kun dursa akka argatu gaafannaa jedhe paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo. Dhimma lammiilee biyya Saawud Arabiyaatti dararamaa jiranii ilaalchisuun ibsa kan baase KFO'n Itoophiyaa keessatti hojiin jiruuf jireenya lammiilee fooyyessuuf yaadame hojjetamu jiraachuu dhabuun lammiileen keenya jireenya dhuunfaa fi maatii isaanii fooyyessuuf jecha haala baay'ee sodaachisaa fi yaaddessaa ta'een biyyarraa godaanuu filatu jedhe. Bulchiinsi siyaasaa biyya keenya walxaxaa ta'urraa kan ka'e lammiileen kana baqachuuf biyyarraa godaananis lakkoofsaanii laayyoo miti. Waggoota 30 darban keessa qofa lammiileen keenya fedhiin siyaasaa fi dinagdee guutuu fi dhabuudhaan gara biyyoota ambaatti keessumaa gara biyyoota Arabaatti yoo godaanan gammoojjii fi galaana irratti balaa garaagaraatiif saaxilamaa turanii jiru jedhe Koongireesichi. Taateewwan kanaan dura biyyoota akka Liibiyaa fi Saawud Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa biyyarraa godaanan mudataa turan yaadachiisuun haalli yeroo ammaa manneenidhaa Saawud Arabiyaatti lammiilee keenya mudatee jirus dhimma yaaddeessaadha jedhee jira. Dararaan lammiileen kunniin keessa jiran kan yeroon ittiin kenname ta'uu ibsuun mootummaan lubbuu lammiilee kanneeniif dursa kennuun tarkaanfii hatattamaa fudhatee kan lubbuun hafan akka baraaru gaafatee jira. Gama birootiin ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa ibsa dhimma lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaa jiranii irratti baaseen hawaasi addunyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa dhimma lammiilee kanneeniif xiyyeeffannoo malu kennuun haala rakkoon isaanii fala argatu irratti akka hojjetaniif gaafatee jira. Itoophiyaa keessatti dararaa wasana hin qabne dhalattoota Oromoo mudataa jiraachuu kan yaadachiise ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa rakkoon kun Itoophiyaan alattis itti fufee jiraachuuf taateen biyyoota akka Saawud Arabiyaa keessatti raawwatamaa jiru agarsiiftuudha. Dhimma daa'imman dubartootaa fi namoota 100,000 manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti guramanii jiranii addunyaan cal jechuu hin qabu jedhee jira. Tokkoon iddoo jirru haa birmannu.
naannoo Amaaraa Kombolcharraa ka'uudhaan Finfinnee keessa qaxxaamuree osoo gara Oromiyaa lixaa imaluu rasaasa bireenii 5,000 waliin Shawaa lixaa aanaa Liibanjaawii keessatti to'atame. Namni Abrahaam Alii jedhaniin kun armaan dura miseensa poolisii federaalaa ka ture yoo ta'u ammatti miseensa faanoo ta'uu himata. Oromiyaa lixaa keessatti gareen milishaa faannoo ji'oota darbaniif namoota nagaa 100 lakkaa'aman bifa sukkanneessaan fixu 100 kan lakkaa'aman immoo buqqisuu fi saamicha bal'aa raawwachaa turuun isaanii yaadatama. Miseensa faannoo waboodhaan to'atame kanarraa akka hubatamutti mootummaan naannoo Amaaraa faannoo ofii bobbaasee fi dhaltoota Amaaraa dhoksaadhaan hidhachiisaa turuu isaatii jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Ergama faannoo hidhachiisuutiin daddabarsi meeshaa waraanaa naannoo Amaaraa ka'ee Finfinnee keessa qaxxaamuruun hanga Oromiyaa lixaa yoo fulla'u sakatta'iinsi tokkollee kan hin godhamneef akka ta'e namni to'atame natti himee jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Haalli kun Oromiyaan balaa hamaa jala jiraachuu agarsiisaa ka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo hawaasni naannoo isaa dammaqinaan akka to'atu waamicha godhee jira. Godina Wallagga lixaa aanaalee Ganjii Gullisoo fi Ayiraatti baatii fulbaanaa darbeerra haga Majjiitti yoo xiqqaate namooti nagaan 30 badii tokko malee waraana mootummaatiin ajjeefamu ragaan jiraattota naannoo irraa arganneen mul'isa. Aanaalee kanneenitti hidhaan jimlaa dararaa saamichii fi hawaasi akka hin dalaganneef danquu dabalatee dararaan garaagaraa itti fufiinsaan uummata isaa irratti raawwatamaa jiraachuu mul'isa. Ragaaleen kunneen gocha lixa Oromiyaatti itti fufiinsaan ta'aa jiru duuba fedhii siyaasaa fi dinagdee jabaatu jira jedhu beektonni yuun ingidaa guutuu gabaasa kana qopheessee jira. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti iddoowwan qabbana dhaban uummanni nagaan bahee galee qe'eessaarra jiraachuuf itti danqamee jiru keessaa lixa Oromiyaatti kan argaman godinaaleen Wallaggaa afran adda durummaan eeramu. Godinaalee kanneenitti waraana lafoo hanga haleellaa xiyyaaraa fi diroonii saamicha qabeenyaa hanga weerara daangaa ajjeefamuu, hidhamuu, gidirfamuu fi qe'ee ofirraa buqqaafamuu dabalatee waggoota 3 oliif yakki akka uummataatti hawaasicha irratti raawwatamaa ba'e ammas bifa garaagaraan itti fufeera. Gochoota kanneen gareeleen hidhatanii socho'anis yeroon itti qooddatan jiraatullee yakki waraana mootummaan raawwatamu kan daangaa darbedhaa jedhu jiraattonni. Iddoowwan yakkoonni waraana mootummaan raawwataman itti hammaatan keessaa immoo godina Wallagga lixaatti kan argaman aanaaleen Ganjii, Gullisoo, Ayiraa fi Yuubdoonfaan ni eeramu. Aanaalee kanneenitti waraanni mootummaan bobbaasu akkanumaan abbaa barbaade ajjeesa namni maaliif kana gootas jedhuun hin jiru jedhu jiraattonni. Hidhaan jimlaa saamichi uummanni akkan hojjetanneef daangessuu fi tajaajila quunnamtiin ala gochuun gochoota gama qaama mootummaatiin irra deddeebiin raawwatamaa jiran keessaati. Baatii fulbaanaa darberraa eegalee hanga Majjiitti aanaa Ganjii qofatti namoonni 12 badii tokko malee ajjeefamuu mul'isa ragaan garasii nu qaqqabe. Yeroo wal fakkaatutti Gullisootti namoonni 11, Ayiraatti ammoo namoonni badii tokko malee akkanumaan qaama mootummaatiin ajjeefamuu ibsa ragaan kun. Isaan ajjeefamuun isaanii gabaafame kunneen namoota nagaa hidhata siyaasaa tokkollee hin qabne kanneen maqaas ta'e eenyummaan isaanii adda bahee beekamu sababaa fi haala itti ajjeefaman qulqulleeffachuuf kan dandeenyedha jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Namoota qaama siyaasaa waliin hidhata qabdu jedhamuun rashanaman kan eenyummaan isaanii fi haalli itti ajjeefaman adda bahee hin baramin dabalatee baay'inni namoota aanaalee kanneen itti ajjeefamanii kan ibsameen ol ta'us hubachiisa ragaan kun. Namoota ajjeefaman keessa ijoollee ganna 14 hanga ga'eessa ganna 50tti barataa, qotee bulaa, tajaajiltoota mana amantaa dabalatee qaama miidhamtoonni rakkoo sammuu fi gurraa qaban illee akka keessa jiran ibseera. Ajjeecha raawwatameen alattis kan rasaasaa fi reebicha hidhattoota mootummaan qaamaa hir'atan jiraachuu ragaan kun ni mul'isa. Gochi qabeenya hawaasichaa saamuu fi gubuus irra deddeebiin kan raawwatamaa turedha. Hidhaan jimlaa guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii adda hin foones akkanumaan uummata irratti raawwatamuu kan ibsu ragaan kun haalli hidhamtoonni keessa jiranis qabiinsa dhala namaaf kan hin malledha. Aanaalee kanneenitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman bu'uura seeraa malee akkanumaan hojii fi maatii isaanii irraa qabamanii manneen hidhaa garagaraatti gidirfamaa jiru jedha. Aanaaleen godinicha jalatti argaman hedduun tajaajila bilbilaan ala erga taasifamanii tureera. Tajaajilli intarneetii guutuutti erga dhaabbatees yeroon fagaateera. Ulaan quunnamtii marti cufaa ta'uu wal qabatee daba hawaasicha irratti raawwatamaa jiru karaa guutuu ta'een galmeessuuf haalli dandeessisu jiraachuu baatus aanaalee biroo keessattis gocha wal fakkaatutu raawwatamaa jira jedhu maddi odeeffannoo OMN. Gochi raawwatamaa jiru gam tokkoon uummaticha cabsuu fi qabsoo isaa doomsuun dhiitanii bulchuu darbees dhabamsiisuu kan kaayyeffatedha jedhu keessa beektonni. Kanaaf ammoo dubbiin yaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ji'ootaan dura
gama bakka bu'aa mootummaa Fiqaaduu Tasammaatiin dubbatame agarsiiftu tokko jedhu. Qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuutu barbaachisaa jechuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hawaasa naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u jiraatu dhabamsiisuun akka barbaachisu ifatti labsan namni kun. Dubbiin qondaala olaanaa paartii Bilisiginnaa kun labsa duguuggaa sanyii uummaticha irratti xiyyeeffatedha. Karoora mootummaan isaanii uummaticha irratti qabus kan agarsiisudha jedhu. Gama biroon godinaaleen kunniin albuudaan badhaadhoo ta'uu waan beekamuuf taatee lixa Oromiyaatti ta'aa jiruun duuba fedhiin diinagdee jabaan jiraachuu tilmaamu keessa beektonni gochicha duuba fedhiin qaamolee garaagaraa jiraachuu eeruun hawaasicha buqqaasanii albuuda naannichaa irratti abbaa ta'uuf karoora bal'aatu jira jedhu. Yeroo ammaa kaampaaniiwwan oomisha warqee, pilaatiiniyemii fi albuudota biroo irratti bobba'an aanaalee olitti eeraman keessa socho'aa jiraachuus odeeffanneerra.